sirriitti naa galee jira dhugaadha. Nama kana hin amanin nama hundumaa. Hattuu guute bara irraa waan ta'eef nama amantee Oromoodha jettee nama hin beekne tokko garaa garsiistee beeksisa hojjechuuf hin ta'u. Akkuma jette immoo yeroo baay'ee ati Mubaarak beeksisa hojjetta fooloo miliyoona tokko qabda yoo viidiyoo tokko poostii goote nama miliyoona ilaala. Maaliif firii hojjettati? Exactly. Itti naa himila. Sunu tirimti. Ijoolleen dara fooloo 200 230 qaban iyyuu tola namaan hojjetan warri geemii beellamaa warri namaa hojjetan bar qarshiidhaan namaa hojjetu. Obboleessa koo macarashaa sitti mu maal maqaan isaa warri 600 naa kafalan iyyuu ijoollee biyyarraa finnaa waan tokko jennaan irra nutaale bakka sana irra nutaale obboleessa koo jedhaan jenneen jarroo jirtaniiru viidiyoo nan beeksisa malee shakkeetu hin taane borimmoo mas 600 naa fudhee deebe situ beeksisee naan kennine birrinaan jedhama jedheen Lubbi fala keessa jiraman gara itti booda beera asuma dhuguma. Beeksisa haala hojjennu waan biyya keessatti nan hojjedha Maarkos. Dhaabbata mootummaas kan dhuunfaas dhaabbata yeroon beeksisu jalqabaa eeyyama isaanii ni ilaalaan. Eeyyama isaanii birrii amma fedhan yoonaa kaffalan eeyyama isaanii ilaalee bor yoo rakkoo wayii dhufe. Exactly. Birrii sana yoo illee bor yaa exactly. Yoo birrii sana namni sun birrii sana at least akka qabdiitti hirkaa fuutee kaawwattee bor waan ta'uun beektu waan ta'eef akka Mubaarak mudate kana qarshii isa hirkaa fuute sana itti dabaltee fi yoo qarshii sana walitti itti dabaltee kaffalteeti nama sana miidiyaa irratti baastee aggaallataa jechuudha. Malee waan gaaraantii hin qabne inni yoo osoo beeksisa natuun hojjetate jechuun akkatti beeksisa hojjetuuf waan dhugaa hojjetateeti birrii siin kaffalu. So kanaafi siifillee gaaraantii jechuudha birrii kaffalchiisuun. Kan tokko funaan gabbalee dhufee beeksisa. Namni daroo maal godha seete Maarkos. Dhaabbattoonni gurguddaan yookiin dhaabbattoonni saamichaa nama saaman ispeeshaalii warra akkanaa kun warri nama fidan nama geessan ejensii kun namoota birrii kennu warra beeksanii birrii daneessanii kennanii ijoolleen miskiinni qonnaan bulaa sangaa gurgurtee leestiroo hojjettee fiddu waan akkanaa jira laasii galee kana soraatu baay'ee. Wallahi foonaa dhaqootii jechuudha akkana maallee inni na fayyadamu jaamu. Yaa nama leencootan kuni inumaayyuu yeroo ngeema taphadhu faallaa koo godhee naqata. Laani waan an beekun qabu ilmoo dhugaa rabbi waan miidiyaa kanarratti baasee keessa koo waan akkas jedhee hin dubbanne waa baay'ee keessa koo jira beekta. Sa'aatii kanatti ani nyaachuu danda'a kophaa kiyyaan jiraadhu mana kiraa keessa jira. Suuraa bitee beeku mana nyaata tolomee godhe arginee rabbo. Shiroo nyaachuu danda'a dhiisuu danda'a. Mubee nuuraddiin fide jedhee deemne maaliif callisee? Yoo dide bakka isaanitti mirakkoon qabu akkaataan itti si harkatti galchuu jiraan. Oye babaan nuti ta'u dabalee waama babaan nuti ne gadana fida. Waa'ee Dubaay kana hiriyoota keenya namoota gurguddoo nama miidiyaa irratti beekamu nama jaallatamu bukoo danuu jira. Abdii rakkoon ani mubeetti meera dheengaddaa. Namoonni mubeen rakkoon isaatti meera amma tokko firaaf diina kee addan beektu wanni hundumtuu feemasa ta'ee afaan dammasitti dibatu kuni warra summiitu fudhaa taa'ii jedhaniira. No sitti kaasuu miti mubee koo sitti kaasuu. Aariin bakka dhiisa. Ilaa borgaafa mucaa kana mana Habiibaa geesse. Obboleessu akkanan komanne. Akkana goona mubee koo Maarkos akkana goona mucaa kana hojiin isaa akka jiran ban obboleessa keenya akkana akka hojiin isaa wanti nuti mana nafxanyaa geessinuuf hin jiru. Oromoodha. Nafxanyaa sin geessinu gurbaa kana keessaanis kennee birrii isaa deebisuuf. Mana nafxanyaa geessinee na rabsinu ijoollee Oromoo. Garuu ganzabni yaa exactly gurbaan obsaa qabaatu ati isaa information isaa hunda qopheessi maali dacheera jira maal samiirra jira seete maarsiirra jira jiru namni information mucicha dubbiseen jira. Leencoo dheengadda ofan ajjeese jedhe sana. Ofan ajjeese jedhe kuno. Dunaan burseenaan si qaabata kottu. Mubee tokko ammas dogoggoroo dogoggortee kaatelaati. Atilaa maa inni Habiibaadhaa gad maaltu si godhisiin? Eenyuun? Laa ilaaha illallah. Ika kaambee tattee dhimmaanteedha Habiiba. Dhaggeeffadhu. Habiibaadhaa gadi miti
Oke. Nampu apa kalau? Maaf, asitif fitnah mana tanya di Malbon. Kita nih maka. Namni keenya yoo namni haqa baasuudha asirratti dubbatee maal jedhee gandaan ijaaramee lagaan ijaaramee gooxiin ijaaramee naata si cufattee baate mana banateeti waan inni akkana ta'eefi hojii matee gurbaan waan inni jimma ta'eefi irraa dubbatamee akkasii maali Baba galcha. wal bata yoo immoo Habiba bira ta'e obboleessa koo kabajaan kana maaliif fan beenne danuu argine danuu argian kana maaliif fan beenne kana fudhatee deemee jiraan dhaggeeffadhu kana na fudhatee yoo Habiba hin beektaa maaliif fedhee nageesse as orgaamina godhatee jira inumaayyuu abashaan jira deemtee bushataa hin soba sirriitti kan jedhu sunaan jettu jechuudha mana jiraate salphadheen deeme እኔ እኮ ችግር የለም ይቅርታ ብያለሁ ይቅርታችን አንቺም ይቅርታ ሀቢባ ጀጀ ሞት ይተቹዳ ይፈ መጋፈቴ ሀቢባ ዋን ጃነር ግን ነም ኮበሪ ደባለ ነምን ከኛ ከበይኒ ሳቢመል ነነርግ ሲገለ አዳቋ ሀቢባ ብራዳቃ ጆል ባባኑ ረዲ ሰላም አለይኩም وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Baba obsaan kun rakkoo ofirraan qabame. Obsaan rakkoo ofirraan ga'uu jennaan qabame adda. يوم Har'a wallaahi kan naga'e mana. of ajjeesuuf moo Wallaahi laazim. maal sababni hoo Maallaqa koo nyaatamee ilmoo hiyyeessaati. Birri kana qubiin galamee haati warqii mormarraa baaftee gurgurtee baay'ee dhabee walitti qabame. Biizaan ergames tikeetii ergames feekii ta'e. Galee eeggadda akka namaatti nurkaa fuutee deemtetta. Maalirraa nu geesse obboleessa keenya. tartiiba isaa waliin haasofne na fakkaate sitti haasa'eeraan Maa uummata taasisaa. wanni jedhuu barbaade tokkoffaa mucaan tarkaanfii ofirra fudhachuuf deemuun sirrii miti. Sababni maalinni mucaan kun osoo lubbuu ofii baasee namni inuma jiraata garuu kan darbu isa. Namni kana beekuu qabu. Sababa mallaqa nyaatameef jecha tarkaanfii mataa isaati irratti fudhachuuf deemuun dogongora yaada dogongoraati ani kana accept hin godhu. Walumaa galatti gochi godhameetiin hin jedhe sirriidha moo sirrii miti ka jedhuuf sirrii miti hayti keessii deebuu qaba. Haqa kan kee har'a boroo osoo hin jenne akkaawuntii kee irratti sii deebisiisa ani mataa kiyya jechuudha. Leencoo kaleessa illee barbaadee ture hin argine. Okay. Amma immoo achi deemaa jira nama wajjin jirru nama argitee oolaa bultiin kenna tokko kanaaf hayti kee sii deebuu qaba sii deebuu qaba. Ati immoo lubbuu kee irratti tarkaanfii fudhattee yoo ofii badde malee nama waa tokko gochuu hin dandeettu sii galee garuu seexani si dogongorsee okay nadaamaa warra keetitti illee taatee namni rakkoo ofiitillee matee rakkoo irree namaan nageenya mucaan baay'een garachaa jira dhugaa waaqa inni uftaa malee wanna tokko bakka agarraatti inni uftaa malee waan sirrii irree hojjetee inni uftaa osoo naan jedhee rakkoo obsaa siimi abbaan dhimma ani mubaarak natti mee baay'ee nagini ani malee guutummaa itti kennu beeda beektaan paaspoortii kee ergitee ilaale sii qulqulleesse amma kallattiin furmaataa maalin sii baasuu hin dandeenye miti mallaqa kee sii deebisuu finish. Akkaawuntii maallaqa goonaa deebisii jennaan akkaawuntii na jalaa hidhamee jira. Akkaawuntii mucaan tokko kompiilimentii viisaa qabatee deemiti na jalaa hiisise. Amma ati jinni irrallee haa fuudhu namarrallee haa fuudhu akka itti gaafannu nuun gaafanna akka kan kee si yaadee Suuti maaliif nun dhageenye re'aa ta'uusaa ko. Nun dhagaan uumma sinni ga'uu dhabeen kabajaan karaa keessan dhufe bara nama ji'a lamaa nama kana nama guddaa kan oole. Akka kan kee amma. Akka ji'a lamaa jedhe dhugaa rabbi ji'a lamaaf waan ta'eef yaadra. Kulmaa gurguddaa oola mucaan kun. Amma akka kan kee rabbii gaditti naaf daddu an amma hin deema hin dhaqa mana isaallee hin beeka hin dubbisa nama biyyaati nama wajjin jirru gaafadheellee irraa sii fuudhuu nama danda'u abshirii yaadinii. Sinja dah sih, mata Baba, kita mana kah? Beri sangkal aja neri dulu deh.
Maal jettee? Maallaqni isaa borga laafee inni bakka ta'u noo jendaa kana. Borga laafiif tanga laafii osoo hin taane mubeekoo yoo barbaachisaa ta'e amma kootu ati sa'aatan. Ani leencoo sitti fidee bakka ati jirtutti haqa isaa mucaa akka deebisuuf hin goosisaa. Jalaa kaasuun bilbila boleessa. Jechuun asitti gaafiin qaba mube galatooma Nuruddin Baaba. Garuu nama sana asitti fiddanii rakkina jiru maaliif akka ta'e at least dubbachuu hin danda'u erga beektanii sirbii sabaa qabdani maas. Maaltu jira si fakkaate waan qulqulleeffadhe tokko ani ajandaa godhuuf deemuun barbaadu. Qulqulleeffadhee jira waan ta'eef akka kan kee barbaadamoo ati ajandaa barbaadu. Ani akka koon barbaada akka koommoo kan gaafadhu guutummaan guutuutti baaba gisee tokko bichaan guutummaan guutuutti akka kiyya kan gaafadhu ani sirriitti irra jiree saamaneen itti kenne immoo namni kamiyyuu ni amana anaa miti mucaa Oromoo miti namni kamiyyuu iyyuu ni amana rabbii dhuguma siin jedha. Kanaafi ani mubee mucaan kun saahiba kee yoo ta'e obboleessa kee yoo ta'e dhugaa rabbi adaraa rabbi akka koo irraa naa fuudha. Kanuma siin jedha waa biraa siin jedhu uummata fuuldura. Ani immoo waan dabalaa asirratti baaba ani Abdii Geetaachooti Maarqos illee jira soddaanii hundumti keessanuu ani akka nama tokkootti waan isa mudate hin beeku obboleessa keenya eenyu leencoo jettaniin obboleessi keenya haqa isaa dhabuu hin qabu. Baabaan namaan kabaju namaan amanu nama beekuddaadha qaamaan illee nama ol beeknu. Rabbitti isa gaafata. Kanaaf yoo hin deebisa ta'e alaafinnati isaa yookaan itti gaafatamummaa isaan fudhatu baaba yoo ta'e har'as haa ta'u boris haa ta'u iftaanis haa ta'u nan deebisee Abdii Geetaachoo Abbaba my best friend wallahi 100% itti gaafatamummaa hin fudhadhaan. Ani ajandaalee barbaadu garuu ammas gaaffii tokkotti dabalan qaba dhiifama naa godha ilaali abdii ko ulfaan hundi keessa dhugaan deebisuu fi danda'a deebisuuf garuu wanta mootummaa wajjin qaba wal qabate viizaa dogoggoraa hojjechuun kiraayimiidha yakka guddaa digalee waan kana haa ta'u viizaa deebisu booriftaan hawaasa keessatti akkasii Maarqos asirratti si qabadha. Yoo seeraan gaafachuu taate ilaa geeffadha jala. Maarqosii fi Nuruddin Baabaa dhiifama naa godha gaafii tokkoon qaba. Maarqos ko wanni godhu barbaade ani maal garuu gaaffiin jedhe sii galeera gaaffiin ni galeera. Fakkeenyaaf amma jalqabuma viizaa feekii sana kamitti hojjechuun danda'ame. Kanaafuu amma ati kallattii seeratiin gaafachuu barbaadan an amma lakkii seeraan gaafachuu miti borumaaf taane hawaasi keenya akka irraa boruuf malee. Nuruddin Baabaa dhiifama naa godhaatti gaafii tokko asirratti sin gaafadhu. Gaafadhu waan fe'e. Viizaan asii viizaa implementii viizaa normaalidha moo implementii viizaa iggaa'uudha moo Sandemte tasila daite qulqulleeffatta hayti mucaa jira hin jira hayti mucaa galuu qaba galuu qaba waan qulqulleeffadha qaba hin qaba waan akkasiisanii miti nama keessa deemu walumaa galatti dhibbarraa dhibbatti hayti mucaa deebuu qabaadha ani ka jechuu barbaade. Waa akkas ta'e taanaa nam fudhaa laafinati jedhe. Maarqosii fi Abdii Geetaachoo Abbabee takkatti na dhageeffadha. Yoo hayti mucaa galuu barbaadani kallattiin nama kaa'e kun furmaata jedhee yaadaan akka nama tokkotti. Nuruddin dhiifama.